Tolee dhaggeeffattoota keenya har'ammoo barnoota walqabsiiftonni maali kan jedhuun walitti deebinee jirra. Guyyaa har'aa kana walqabsiiftuun maal akka ta'e waliin ilaalla. Walqabsiiftuu jecha keessattii fi hima keessatti walqabsiiftuun maal akka ta'e waliin ilaalla. Egaa akka walqabsiiftuun barreeffama keessatti jechaaf jecha gaaleef gaalee, gaalee fi gaalee, ciroof ciroo, himaaf hima akkasumas yaadota walitti hidhuuf kan oolanidha. Yaadota adda addaa walitti hidhuudhaaf kan oolan walqabsiiftoota jedhamu. Walqabsiiftonni egaa tajaajila irratti hundaa'uudhaan akka himoota walqabsiisanitti, ciroo walqabsiisanitti, gaaleef gaalee walqabsiisanitti tajaajila irratti hundaa'uudhaan iddoo adda addaatti qoodamu. Isaanis waliin laallaa jechuudha. Tokkoffaa walqabsiiftuun ida'ama yaadaa walqabsiisuuf kan gargaarudha. Ida'ama yaadaa, yaada tokko walitti ida'uudhaaf kan gargaaru walqabsiiftoota jedhamanii yaamamuu jechuudha. Fakkeenyaaf kana, malees fi waan akka hoo, ammoo, akkasumas, akkuma, osoo, silayyuu, dabalees kan kana fakkaatan ida'ama yaadaa walitti qabsiisuudhaaf kan gargaaranidha. Kanaaf inni tokkoffaa walqabsiistuun ida'ama yaadaa walqabsiisuuf gargaaruu jechuudha. Fakkeenyaaf inni ni weeddisa akkasumas ni sirba. Alaa yaada lama hojjetaa jechuudha. Yaada lama walqabsiise. Ni weeddisa akkasumas ni sirba kan jedhu walqabsiistuudha. Ida'ama yaadaa, yaada tokko bakka tokkotti fide, yaada lamaan kana bakka tokkotti fide jechuudha. Inni lammataa walqabsiiftuun faallaa yaadaa gidduutti galuudhaaf illee ni gargaara. Faallaa yaadaa kanneen akka garuu, haa ta'u malee, ta'uyyuu, ta'us, ta'ullee, kan biraan illee ni jiru jechuudha. Asirratti akka arginutti faallaa yaada tokko ibsuuf gargaaru jechuudha. Jarreen kuni fakkeenya yoon isinii kennu, ani boonsan nan jaaladha, inni garuu nan jaalatu. Faalladha wanti kuni. Ani boonsaa nan jaaladha, inni garuu na hin jaalatu. Garuu kan jedhu asii galchineerra. Faallaa yaadaa kan ibsan walqabsiiftonni garuu, haa ta'u malee, ta'uyyuu, ta'us, ta'ullee kan jedhan kuni faallaa yaada tokko ibsuuf kan gargaaranidha. Inni sadaffaa filannoo yaadaa keessatti illee walqabsiiftuu fayyadamnaa jechuudha. Filannoo yaadaa, yaada tokko yoo filanne fakkeenyaaf walqabsiiftonni filannoodhaaf gargaaran yookiin, haa ta'u, yookiinis immoo malee, kanaa achi, yookiin immoo kan jedhan kuni filannoo yaadaa filachuuf kan gargaaranidha. Fakkeenya yoo kanaan isinii kennu, anamoo boonaa jaalatta, anamoo boonaa jaalatta, moo filannoodha. Wanti kun walqabsiistuudha. Filannoo moo boonaa, anamoo boonaa jaalatta kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Inni biraa walqabsiiftuu bu'aa kan agarsiisanii, walqabsiiftuu bu'aa irratti hundaa'ee jechuudha. Walqabsiiftuun kanneen akka kanaafuu, haaluma kanaan, waan kana ta'eef, kanarraa kan ka'e, kanaafiyyuu kan jedhan kuni filannoo osoo hin taane bu'aa kan agarsiisanidha. Waan bu'aa qabu. Fakkeenyaaf waan qo'ateef, argitanii? Waan qo'ateef qabxii gaarii galmeesse. Waan maal godheef? Waan qo'ateef qabxii gaarii galmeesse. Bu'aa kan agarsiisudha walqabsiistuun kun. Kan biraallee jechuu dandeenyaa jechuudha. Amma gabaabsee isin argisiisuu barbaadanii jechuudha. Kanaaf barnootni keenya har'aa egaa walqabsiiftuu bifa viidiyoodhaan gabaabsee isin ibsaa jira.